gidiraa gibiraa fi rakkoo diigumsa manaa uummanni baachuu dadhabe. Yooyaa akkam jirtu hordoftoota sagalee dirree shaggar qophii keenya lafaaf lafee har'aa keessatti saamicha maqaa gibiraa fi kaffaltii adda addaatiin uummata irratti gaggeeffamaa jiru irratti fuulleffanna. Haala qabatamaa kanaan wal qabatee jiruu fi seera qabeessummaa isaa fi kanneen kanaan wal qabatanis kan ummaticha rakkoof saaxilaa jiran keessaa diigaa manneen irratti xiyyeeffannee ilaalla. Qopheessan Ibsaa Gammadaa Gulaalee kan isiniif dhiyeessu ammoo an Dagaagaa Gammachuutii kunoo itti dhiyaadha. Yaadirimeen mootummaa duriirraa kaasee jiru kan agarsiisu waan tokko ummanni nageenya waloo isaatiif jecha mootummaa akka ijaaree mootummaan nageenya lammiilee eegsisuuf waan isa barbaachisu guuttachuu akka danda'uuf lammiileerraa gibira akka sassaabu ni beekama. Dhimmoonni tajaajiloota biroo guddinaa fi misoomaa gaafatamummaa mootummaa nageenyatti aananii dhufan ta'uun ifa. Haa ta'u malee mootummoonni abbaa irree ta'an fedhii fi murtii uummata bal'aatiif buluu didanii fedhii dhuunfaa fi fedhii garee yookiin murna isaanii qofa bakkaan ga'uuf yeroo sossa'an miidhaawwan gurguddaa uummata irraan ga'uun bal'inaan mul'ata. Biyyoota haala akkanaa keessa jiran keessaa Itoophiyaan addatti ammoo Oromiyaan xiyyeeffannoo qophii kanaati. Uummanni biyyattii wal waraansa gurguddaa Oromiyaa dabalatee naannolee sadi keessatti adeemsifamaa jiruun ajjeechaa fi dararaa baay'eef saaxilamee qeerraa buqqifamaa fi saamamaa bakka jirutti saamichi caasaa mootummaatiin ifatti irratti raawwatamu ammoo uummata miidhaa jira. Keessattuu saamichi kun maqaa gibiraatiin taasifamuun rakkoowwan biyyattii waggoota 7 darbaniif gama diinagdee, gama nageenyaan, gama hawaasummaan, gama dippiloomaasiin mudatan daran kan hammeessudha. Hundaa olitti ammoo yeroo itti lammiileen biyyattii maqaa misooma kooriidariitiin qabeenya waggoota dheeraaf ifaajanii horatan itti dhabaa jiran keessatti ta'uun imaammata sirnichaa waliigalattuu akka gaafii keessa galu kan taasisu ta'uu irra darbee mootummaan bifa kamiituu waan akkanaa akkamitti raawwata nama jechisiisa. Ulaaguma paartii biyya bulchuu fi seera mootummichaa caasaan mootummaa gaafatamummaa jalaa hamma olitti mirkaneessu akka hin jirre agarsiisa. Lammiileen gibira kaffaluun mootummaanis seeraa fi sirnaa sassaabuun waan barbaachisaadha. Garuu ammoo hiyyeessarraa keessattuu qonnaan bultootarraa quncisanii guuraa dureessi gurguddaan Oromiyaa keessatti oomishachaa Finfinneetti galmaa'eetoo qabata federaalatti galmoofne jedhuun gibira biliyoonotaan yoo maksu argina. Tooftaa yookiin qabata Finfinnee fi federaala jedhu kanaan galiin silaa Oromiyaaf galuu malee harki guddaan bakka biraa gala. Mootummaan naannoo Oromiyaa odoo dhuguma galii naannichaa guddisee tajaajila hawaasaa fooyyessuu barbaade wanti Oromiyaatti oomishamurraa akkasumas nama baadiyyaa Oromiyaa keessatti dalagatee gara Finfinnee fi federaalatti dheefu hundarraa gibira sassaabuun faayidaa uummata Oromiyaatiif oolcha ture. Itoophiyaatti keessattuu Oromiyaa keessatti kaadireen sassaabbii gibiraa da'oo godhachuun hanga gibira daballiin godhamee mirkaneeffame irratti warra gibira sassaabanii fi aangoonni caasaa sirnichaa hundinuu lammata irratti dabaluun isaanis uummata saamu. Yoo uummanni fi dhaloonni qubee kun maaliif ta'e jedhee gaaffii mirgaa seerri biyyattii kenneef gaafatu dabballoonni fi caasaa sirnichaa ati diinaa, finxaalayyiidhaa, baandadhaa, shaneedhaa fi kan kana fakkaatan jechuun faashinii farrajuu baroota dheeraaf turee fi barri isaa itti dabre fayyadamuun uummata irratti saamicha raawwachaa jirti. Keessattuu kutaalee Oromiyaa oomishni bunaa, jimaa, kuduraa fi muduraa, ashaakiltii, loonii fi kan kana fakkaataniin beekaman dabalatee bakka hunda keessatti kachachala saamichaa gurguddaatu raawwatamaa jira. Biiroon galii Oromiyaa saamicha deemaa jiru kanaaf fala kaa'ee hin qabu. Lammiileen nagahee nuuf kennaa jedhanii gaafachuuf qofa adabbii hidhaa dhaanichaa fi dararaa himamee hin dhumneef saaxilamu. Kaadiree fi dabballeen paartii aangoorra jiru dorgommii saamichaatti jiru. Taayitaa hanguma si harka jirtutti irraa fayyadami jechuudhaan daba uummata irratti raawwachaa jiru. Araddaalirraa eegalee hamma aanaaletti godinaalirraa hanga Oromiyaatti kaadireen wal ijaaree caasaa saamichaa mijeeffatee akka jiru dubbatu hojjettoonni biiroo galii Oromiyaa. Komiin bakkoota hundatti namoota baay'eerraa dhiyaachaa jiru gibirri mootummaan kaffalchiisaa jiru humnaa ol dabaluudha. Fakkeenyaaf akka labsii lafa baadiyyaa naannoo Oromiyaa lakkoofsa 255 muraa 2016 fooyya'ee ba'etti kaffaltiin itti fayyadama lafa baadiyyaa hektaara tokkotti qarshii 250 yoo ta'u gibirri galii oomisha qonnaa ammoo qarshii 150 walumaa galatti namni hektaara tokko qabu gibirri irraa eegamu qarshii 400dha.
odoo kun seeran kaa'amee jiru yeroo ammaa kana godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti kaffaltiin gibira lafa baadiyyaa hektaara tokkorratti qarshii 3,000 hanga 6,000tti ramadamuudhaan qonnaan bulaa keenyarraa saamaa jiraachuun hedduminaan dhaga'ama. Haala kanaan himachuufis rakkoon akka jiru yoo laallu rakkoon kun hamma himamuu ol ta'uu agarsiisa. Gochi saamichaa fi cunqursaa saamichi kun akka hin ibsamneef taasifamu daranuu mirga lammiilee keessattuu mirga qonnaan bulaa sarbuu ta'aa jira. Daballiin gibiraa kaffaltiin gibiraa wal qabatu kun kan qonnaan bulaa irratti baadiyyaa keessaa qofa osoo hin taane magaalattis dachaa baay'eedhaan dabaluu odeeffannoowwan kallattii hedduun bahaa jiran ni mirkaneessu. Bakkoota muraasa mee haa ilaallu. Magaalaa Shaggar jechuun maqaa Finfinneen ittiin beekamtu naannessa Finfinneef kennan bulchiinsi Bilxiginnaa dhiyeenya hundeesse keessatti kanaan dura hanga qarshii 2,000 kan hin caalle kan kaffalamaa ture yoo ta'u amma qarshii 6,500 fi kanaa oltu gaafatamaa jira. Maaliif akkas dabale jedhamee yoo gaafatamu kan buusaa gonfaa ispoortii kan dhaabaa fi kan kana fakkaatan jechuun deebisu maaliif gaafatteenis gaafii biraati. Kan magaalaa Adaamaa ammoo adduma lafa seera qabeessa yookiin kaartaa baafachuun garmalee ulfaatee jira. Kaartaa fudhachuuf yoo xiqqaate qarshii 30,000 hanga 50,000 nama gaafata. Haala amma jiruun ammoo ummata hundattuu kunni ulfaata. Gibirri baaxii fi dhaaba manaa kan waggaa tokkoo qarshii 125 kan ture gara qarshii 3,000tti ol guddateera. Booranatti gibirri lafa magaalaa kan kanaan dura kaareetti 200 kaffalamaa ture amma dachaa hedduun dabalee qarshii 3,000 hanga 4,000 kaffalaa jiraachuu himatu jiraattonni. Godinaalee Harargee keessatti lafa qonnaa qofa osoo hin ta'in mana jireenyaa irratti illee gibira dabaluudhaan manuma bara darbe qarshiin 721 itti kaffalame barana 4,644 kaffalchiisaa jiraachuu fi haalli kun godinaalee Oromiyaa fi magaalota Oromiyaa to'annoo mootummaa jala jiran hunda keessatti akkasuma ta'uun ragaaleen gama adda addaa ni mirkaneessu. Bakka hundatti sababa gibiraa kanaan namni iyyachaa jira. Kan bara dabre yool bira qabamu gibirri bara kanaa baadiyyaa fi magaalattis dachaa 3 hanga dachaa 10 yookaan parsantaa 300 hanga 1,000 dabalee jiraachuu himatu lammiileen maqaa gibiraatiin saamamaa jiran. Itoophiyaattis ta'ee biyya biraa kamittuu gibirri al tokkotti dachaa hammanaatiin dabalamee waan beeku miti. Gibira idileetiin alatti dabalatas kaffaltii maqaa inshuraansii, hirmaannaa qulqullinaa, ispoortii, fannoo diimaa, mindaa milishaa, waldaa misooma Oromiyaa, buusii ispoortii fi kan kana fakkaatuun guuramu dachaa dachaan ol ka'eera. Kaffaltiin tajaajila mootummaa kan akka hayyama daldalaa fi hayyama ogummaa adda addaa haaraa baafachuus ta'ee haaromsuus dachaa hedduun dabalee jira. Uummanni kaffaltiilee seeraan hin tumamne kan abbaan barbaade fedhii isaatiin kaffaluu danda'u dirqamaan kaffalchiifamaa jira. Fakkeenyaaf waajjira paartii Bilxiginnaa ijaarsisuuf waggaa 5ffaa kabajuuf akkasumas nyaataa fi uffata milishaatiif maqaa jedhuun yeroo yeroon dirqiidhaan maallaqni irraa guurama. Lammiileen gibira kaffaluuf gara biiroo mootummaa yoo deeman hamma dura itti himameen olitti maqaa adda addaatiin kaffaltii dabalataa gaafatamu. Warri gibira fuudhu maallaqa hamma kaffalamee odoo hin taane xinneessanii hamma fuudhanii gaditti nagahee irratti barreessu. Maaliif jedhanii gaafachuun illee rakkisaadha. Gibira kaffaluun dirqama lammiilee hundaa ta'uun akkasumas hammi gibiraa yeroodhaa gara yerootti dabaluunis waanuma eegamu. Garuu immoo kan ammaa kun waan ta'ee hin beeknedha. Akkamitti kan jedhuuf waan muraasa haa kaafnu. Mootummaan tokko gibira kan sassaabu akkaataa seeraa fi sirna dursee ba'eetiin masakamuu qaba. Gibira dabaluun yoo barbaachises labsiin lafa jiru haaraan bakka buufamuu qaba ture. Jijjiiramni godhamus dursee uummatatti erga himamee booda mariin godhamee seerri haaraarra ga'ee gibirri sassaabama. Fakkeenyaaf labsiin itti fayyadama lafa Oromiyaa baruma dabre ba'e osoo hin jijjiiraminii fi kan biraatiin bakka hin buufamin daballiin gibiraa kun kan dhufe maal irratti hundaa'eeti gaaffiin jedhu deebii hin qabu. Sirni gibiraa fooyyessuun yoo taasifamu sadarkaa federaalattis ta'ee yookaan sadarkaa naannootti bifa wal fakkaataa ta'e raawwatamuu osoo qabu qondaalli gandaa kamiyyuu haala itti fakkaateen uummata irratti gibira dabaluun seera dhabdummaa babal'isuu mul'ata.
Gibirri yeroo dabalamu fedhii murna aangorra jiru yookiin fedhii mootummaa qofa giddugaleessa kan godhate osoo hin taane dandeettii kaffaltii lammiilee fi tajaajila mootummichi ummatichaaf dhiyeessaa jiru hubannaa keessa kan galche ta'uu qaba ture. Yeroo dinagdeen biyyattii fi galiin lammiilee saffisaan guddataa jirutti gibira dabaluun waanuma eegamu. Faallaa kanaa garuu yeroo sochiin dinagdee biyyaa waraana deemaa jiru laamsha'etti qaala inni jireenyaa humna lammiileetti ol yeroo ta'e kanatti gibira dachaa hedduun dabaluun kun ummaticha miidhaa hamaaf saaxiluudha. Mootummaan gibira kan sassaabuuf tajaajila lammiileen irraa eeggatan kan akka nageenyaa, fayyaa, barnootaa fi kan kana fakkaatan faa guutuuf baasii barbaachisu ittiin cufuuf jedhameeti. Lammiileen biyyattii baasii tajaajiloota kanaaf barbaachisan bifa gibiraatiin erga kaffalanii booda baasii dabalataa maqaa buusii milishaa fi buusii tarreeffamee hin dhumne tarreessanii kaffalchiisuun bu'uura seeraa tokkollee akka hin qabne beekamaadha. Lammiin tokko gibira seeran irraa eegamu erga kaffalee booda hojiilee misooma garaagaraatiif fedhii isaatiin qofa gumaachuu ni danda'a. Gumaanni kun garuu fedhii isaatiin malee dirqamaan kan guuramu ta'uu hin qabu. Fakkeenyaaf lammiilee miseensa paartii biyya bulchuu hin taane yookaan miseensa waldaa misoomaa hin taane yookaan miseensa fannoo diimaa hin taane hunda buusii miseensummaaf ijaarsa waajjiraaf ayyaana kabajuuf jedhanii sababa tarreessanii dirqamaan maallaqa irraa guuruun seeran ala darbees waan nama gaafachiisudha. Walumaagalatti lammiileen daballii gibiraa adeemsa seeraa hin eeggatin akkasumas kaffaltii seeraan hin labsamin kaffaluuf dirqama akka hin qabne ni beekama. Mootummaa yeroo sochiin dinagdee laamsha'ee fi qaala'umsi jireenyaa sababoota walwaraansaa fi imaammata dinagdee dogoggoraatiin samii tuqe kanatti adeemsa seeraa alaatiin gibira dachaa hedduun dabaluun madaallii kamiinuu fudhatama hin qabu. Rakkoo gibiraatti aanee kan dhufee fi lammiilee Oromoota dhiyoo keessa magaalatti mana ijaarratan irratti bifa xiyyeeffateen raawwatamaa kan jiruu fi komiin uummataa itti heddummachaa jiru diigumsa manneenii fi qabeenya mancaasuu maqaa misooma kooriidariitiin seeran ala qabeenya dhuunfaa irratti gaggeeffamaa jirudha. Misoomni kooriidarii dhugumatti misooma amma dursi kennamee fi sadarkaa aanatti hojjetamuudha kan jedhu dhiisnee seera qabeessummaa fi adeemsa hordofame qofa irratti yaadota muraasa kaasnee haa ilaallu. Mootummaan qabeenya dhuunfaa tokko diiguu kan danda'u sababa lamaan qofa. Lamaan kunis tokkoffaa gamoon yookiin manni tokko kan diigamuu qabu karaa seeran ala ta'een yoo kan ijaarame ta'e, kana jechuun abbaan qabeenyaa sun lafa sana irratti mirga abbummaa seera biyyattiitiin ragga'e osoo hin qabaatin gamoo yookiin mana magaalaa kan ijaare yoo ta'e, yookaan immoo mana yookiin gamoo san ijaaruudhaaf ulaagaa seeraa dirqama ta'e odoo hin guutin kan raawwate yoo ta'e, mootummaan tarkaaffii hamma gamoo sana jigsuutti geessu fudhachuu ni danda'a. Diigan maqaa kooriidariin yeroo ammaa gaggeeffamaa jiru garuu manneen yookiin gamoowwan seeran ala ijaaraman irratti kan fuulleffate miti. Namoonni manneen jalaa diigaman hedduun kanneen karaa seera qabeessa ta'een ijaarratan ta'uu ragaa dhiyeeffatan jiru. Mootummaanis kana hin waakanne seera kamiin diigamaa jira ree? Lammaffaa mootummaan lafa sana dantaa ummataaf jecha yookiin misooma ummataaf akkaan barbaachisaa ta'eef yoo barbaade lafti gamoon yookiin manni nama dhuunfaa tokko irra jiru hojiiwwan misoomaa akka ijaarsa manneen barnootaa, daandii, hospitaalaa fi kan kana fakkaatan fa'aaf barbaachisaa ta'e yoo argame mootummaan lafa sana fudhachuu ni danda'a. Yeroo kun godhamu garuu mootummaan beenyaa madaalawaa abbaa qabeenyaa saniif kaffaluuf dirqama qaba. Adeemsi diigaa manneenii fi gamoowwaniitis yeroon gahaan kennamee bifa qaamota lamaan wal simsiisuu danda'uun gaggeeffamuu qaba. Kan amma godhamaa jiru garuu hojii mootummaan tokko godhu jedhanii fudhachuun nama rakkisa. Yeroo ammaa kanatti diigaaf mancaatiin qabeenya dhuunfaa lammiilee irratti maqaa kooriidariitiin gaggeeffamaa jiru garuu lafichi hojii bu'uuraalee misoomaatiif waan barbaadameef ta'uu ragaan mul'isu hin jiru. Osoo misoomaaf jedhamee kan fudhatamu ta'es beenyaan madaalawaa namoota gamoon yookiin manni jalaa diigamaa jiruuf kaffalamaa hin jiru. Inumaayyuu qabeenyuma isaaniitu gamoo jalaa diigamaa jiru keessaa fudhachuudhaaf osoo yeroo hin kennaminiif jarjarsa guddaadhaan diigan qabeenyaa raawwatamaa jira. Kanarrayyuu dabree namoonni maallaqa dhuunfaa isaaniitiin gamoo ofii akka diigan dirqamsiisuudhaan cubbuun guddaan lammiilee irratti raawwatamaa jira. Yoo didan hidhaa fi adabbii biraa baay'ee keessaa ba'uuf ulfaatutu eeggata. Wanti gaaffii namatti ta'u tokko magaalota gurguddoo keessatti daandiiwwan cululuqsuun daawwattoota biyya alaa amansiisee harkisuuf yaadameeti haa jennu. Magaalota baadiyyaa xixiqqoo kanneen manneen isaan qabanuu daandiidhuma bitaa mirgaatiin sarara qeenxeen jiran diiguun sochii daldalaa baay'ee murtaa'aa magaalota kanaa mancaasuuf yoo taate malee faayidaa maalii qaba?
lammiilee Oromoo baroota dhiyoo keessa gara magaalota xixiqqootti galuu fi mana ijaarrachuu eegalan jalaa qabeenya mancaasanii akkuma durii sanatti imaammata Oromoo magaalota irraa fageessuu fi magaalota Oromiyaa alagoomsuu san itti fufsiisuu yoo ta'e malee faayidaa biraa maal qaba? walumaa galatti hojii maqaa gibiraatiin saamicha raawwachuutii fi maqaa misooma kooriidarii jedhamuun gaggeeffamaa jiru kun fuula magaalotaa cululuqsuun alatti bu'aa qabatamaa qabeenya biyyattii, tajaajila fayyaa fi barnootaa akkasumas bu'aa diinagdee biyyattii guddisuu kan hin qabne ta'uu bira dabree gocha heeraa fi seera biyyattii cabsee raawwatamaa jiru ta'uu warri mootummaa keessa jirus ta'ee namu hubachuu qaba. Kanaa olitti immoo lammiilee ba'aa biyyattii baay'ee baachuun miidhametu gochoota kanaan miidhamaa jira. Kanaafuu mootummaan duula akkanaa kan faayidaa isaarra miidhaan isaa caalu kana maaliif gaggeessa jedhanii gaafachuun barbaachisaadha. Deebiin isaa gabaabaadha. Kun karoora akka mootummaatti itti yaadamee irrattis mari'atamee qophaa'e osoo hin taane duula muummeen ministeerota biyyattii matuma isaatiin eegalchisedha. Galii guddisuu fi magaalota keessatti waan biliqliqii rakkoo sabaa hin furre ijaaruu ofumaa dhaadhessaa akka ture ni yaadanna. Yaada imaammataa fi tarsiimoo guddina diinagdee qabatamaa fiduu danda'u waan hin qabneef piroojektota cululuqaa ija namaa hawwatan kan ammoo misooma biyyaaf faayidaa homaa hin qabne kanneen bixxiluudhaan akka waan biyyattiin guddachaa jirtuu fakkeessuu fedha. Kanaaf ammoo ragaa qabatamaa yoo barbaadame daandiiwwan ibsaa diimlaayitiin cululuqassan bira dabruun meetira 50 gara keessaa yoo seentan ummata hojii dhabdummaa fi hiyyummaan garmalee itti hammaate kan jireenya suukaneessaaf saaxilametu guutee jira. Har'aaf xumurree horaa bulaa.